arraan tana addatti warra soofteera PMS kana fayyadamuuf yaada addaa tokkoon qabadhee dhufee jira. Yaadni keenyaas yeroo baay'ee onlaayinadhaan akka meeshaan reejistar ta'u ajajameeti jira. Innis Oromiyaa Property Management System inni jiru sistema soofteera haaraa hedduu bareedaa ta'e tokko onlaayiniidhaan qabeenya riisoorsii to'achuudhaaf hedduu waan bareedaa ta'e tokko kiriit godhamee jira. Jalqaba irratti kireetaroota soofteera kanaa hedduu galatoomaa jechaa yaadni kiyya yeroon fi riijistar meeshaan godhamu yeroo meeshaan or maateriyaaliin riijistar godhamu yeroo baay'ee maaltu ta'aa jira tiraakii fi roottoo fi makiinaa or tiraakii fi watar tiraakarii wal fakkeessanii galmeessutu jira. Isa kanarratti yoo of eeggannaa godhu baattan waliin laaqaa jechuun tura. Maaliin akkamitti kan jiru waliin ilaalaa. Amma fakkeenyaaf namoonni baay'een ni galmeessan meeshaa isaan galmeessan tootaal function yee akkanatti isa inni as taa'uun 43 yee inni taa'uun maali qabeenya makiinaa fi motora tootaalii isa kana lakkoofsa godhee isinii kaa'a. Kanneen tokko yeroo argu hedduu ol kaa'aadha. Saniifuu maali watar taankarii fi tiraakiin hedduu waan garagara ta'eef addatti addaan baaftanii galmeessuun isinirra jiraata. Lakkoofsaan akkamitti akka riijistar ta'uu harma salphaa ta'een isin agarsiisa. Yeroon fi daayireekt ishuu keessa seentanii galmeessitan maal gootanii watar taankariin roottoo bishaaniiti. Tiraakiin immoo gosa makiinaa gosa baay'eetu jira. TRNaan maateriyaala qabdusan hedduu akka jirutti baay'isee si baasaa sana addaan baasuun dirqama keessan. Saniifuu moodeela 22 baadhaan fi baraa hunda filattee maqaa abbaa meeshaan irra jirtu erga as keessaa kaatteen boodatti akka fakkeenyaattiin salphaa tokko isin agarsiisaa jechuudha. Watar taankarii yookiin roottoo tokko galmeessee watar taankar jechaan maal galmeessuuf roottoo galmeessuuf isa kana yoo galmeessite eessan geessaa kallattumaan meeshaa dhaabbii kaan keessa isiniif seef godha malee makiinaa or tootaal function isan keessatti isiniif hin baasu. Sanirraa ka'uudhaan namoonni baay'een watar tiraak yookiin tiraakii yoo galmeessite immoo tootaalii makiinaatii fi mootoroota isa asirratti isinii taa'u kana hedduu ol kaasa. Saniifuu asirratti dogongorte taanaan hedduu ulfaata sirreessuun karaa godinaatti waraqaa barreessuudhaan godinni naannoo barreessuudhaan achiin booda adimiinni or kireetaroonni soofteericha kanaa PMS yookiin Property Management System isa kanaa isinii sirreessan malee sadarkaa naannoo isin jirtan irratti or gandaa irratti sirreessuun hin danda'amu. Watar taankarii fi tiraak waan jettu addaan baaftanii galmeessuun hedduu bareedaa jechuudha. Tiraakii yookiin immoo TRA ennaan ifiifuu gosoota tiraakii ambulaansii jira, doozarii jira, giriidarii jira, VHT jira, tiraakilee jiran hundaa'uu siif baasa. Kan addatti meeshaa yeroo salleetti gootan addaan baaftanii galmeessuun dirqama ta'a jecha. Egaa siistamichi kun onlaayiniidhaan karaa salphaa ta'een qabeenya jiru hunda to'achuudhaaf hedduu bareedaa waan ta'eef addatti jabeessitanii irratti hojjechuu qabdanii. Onlaayiniidhaan wanni dhufu hundinuu hedduu gama jalqabaa irratti ni ulfaata. Waan hedduu ulfaatu garuu gara dhumaa irratti lakka namatti tolaa deemuun hedduu bareedaa waan ta'eef isa kana milkeessuudhaaf waan godhuu qabdan hunda godhuun dirqama ta'a. Hedduu bareedaasi. Humna guddaa ammaan tana karaa maanuwaal siistamiitiin bahaa jiru qabeenya biyyaallee kan qisaasamaa jiru karaa salphaa ta'een solvi godhuudhaaf siistamichi kun hedduu bareedaa waan ta'eef kiriit ta'ee jira. Ittiin hojjechuun dirqama keenya abbummaa qabattanii hojjechuun hedduu bareedaa jecha. Egaa dogongoroota hin jirrerraa osoonii fi meeshaa galmeessitanii osoo approve hin godhin duratti erga seefattaniin boodatti irra deebitanii takkalaam qulqullina galmee meeshaa keessanii karaa salphaa ta'een addatti erga ishee gootan booda approve godhaa malee kanuma lafaa katanii approve goonaan laffaatii biraa or waan biraa isin gaafata waan ta'eef kana beekuun dirqama ta'a. Warreen
sistema kanaan or PMS or Oromiyaa Property Management System kanaan hojjechaa jirtan hundinuu milkaa'ina gaarii isin hawwa. Hedduu sistema onlaayiniidhaan qabeenyaas ta'e waan bitaa jiru hundaa to'achuudhaaf hedduu bareedaa waan ta'eef addatti milkaa'ina gaarii isin hawwa. Jabaattanii akka hojjettaniin isin jaa. Yeroo gaarii nagaan turaa. Har'aaf yaadni kiyya kanuma. Yoo yaadni biraa jiraate isiniif dabaluu mala. Hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan turaan isin jaa.